waan harka kee keessaa qabdu har'a hin tikfattu yoo ta'e borsi harkaa ba'ee gatii si baasisa. Jireenya keessatti geengoon humna namaa fixu qabaa waan of harkaa qabanii wallaaluudha. Waan si harka jiru jabeessiteen qabdu taanaan waan qabdu dhabdee waan dhabdes hin argatiin hafta. Humna kee maalitti akka baasaa jirtu bareechii beeki. Warqee harka kee keessa jiru tiksuu baannaan si harkaa ba'ee gatii si baasuuf deema. Ga'umsi kee gatii keeti. Ijaan sitti argamuu dhiisuu mala. Garuu yoo jabaattee irratti hojjette waan ijaan argamu siif argamsiisa. Dandeettii addaa of irratti beektu sana akka salphaatti hin ilaaliin. Daandiin gara milkaa'inaatti si geessu achi keessa jira. Yoo ati gatiitti gootee irratti hojjette wanti ati of harkaa qabdu waan ati argachuu barbaadu dabalee siif hojjeta. Harka marattee teessee miraakiliin dheebotiin. Dinqiin waan dinqii siif argamsiisu harkuma kee keessa jira. Waan of biraa qabdu hamma hin hubannetti waan of biraa dhabde argachuun abjuu hin dhugamne abjoochuudha. Gatii waan si harka jiru osoo hin tiksiin waan si harka hin jirre hin hawwiin. Qabaa waan qabduu tolchi. Waan qabaachuu akkasuma qabachuu barbaaddu kamiyyuu yeroo isaatti ni qaqqabda. Sanyiin bu'aa barbaaddu siif kennu akka harka kee keessa jiru hin dagatiin. Sanyii harka kee keessaa immoo hin tuffatiin. Ooyiruu gatii siif baasutti facaasii bu'aa isaa hammadhu. Waan harka kee keessaatu waa harka kee keessa si kaa'a. Qabaa waan harkaa qabduu jabeessi.